Baga nagaan dhuftan chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatinaa wantoota haaraa argachuudhaaf bilbila fakkaatu san yeroo irratti cuqaaftan waa baay'ee argattu. Baga gammanne isiniin jechuun barbaada. Baga gammaddan jechuun kiyya maalirraa yookiin immoo maalirraa gammanna jechuun keessatti kun ammoo gaafis income keessumaan yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo golaalee Oromiyaa hunda keessatti uggura yookiin ammoo tuyyuu wakkara yeroo ammaa kana keessumaan gaafa guyyaa 23 labseerraa eegalee hanga har'aatti injifannoo gurguddaa akka galmeessaa jirutu dhaga'amaatis jira. Keessumaan Harargee bahaa Ana mi'eessoo keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa sa'aatii 8 oliif kan lolee irratti injifannoon galuu isaattu dhaga'amaatis jira jechuudhaan isiniin gaba. Itti aansuunis keessumaan yeroo ammaa kanatti biltsiqinnaa walitti kaatee ofii wanyaachuu isaaniitis uummanni Oromoo baga gammaddan jechuudhaan isin eegala. Itti aansuun keessumayyuu golaalee Oromiyaa golaalee hunda keessatti yeroo ammaa kana waraanni adda bilisummaa Oromoo sagalee tokkoo fi yeroo tokko keessatti tarkaanfii gurguddaa fudhachaa jira. Sadarkaa tarkaanfii itti fudhachaa jiruuf wantoota tarkaanfii irra fudhatanii yookiin ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo galmeessirratti kan waliin ilaallu ta'an hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Namoonni hanga ammaa miseensa keenya ta'in akkuma kanaan miseensa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii hin ta'in miseensa keenya ta'a keessumaan karaa YouTube chaanaalii keenyaatiin subscribe share like gochuus hin dagatinaa isiniin jenna. Asumaan itti akkuma dhageettanii fi akkuma argaa jirtan kanatti waraanni adda bilisummaa Oromoo ana mi'eessoo keessatti tarkaanfii guyyaa kaleessaa fudhate irratti keessumaan namoota 17 ol kan ajjeese keessumaan humnoota PP humna addaa Oromiyaa jechuudha yeroo ammaa kana karaa sanitti bobbaasanii qeerroo waraana adda bilisummaa Oromoo naannessuu yookiin ammoo tuyyuu ajjeesuuf kan bosona keessa deemaa turan tarkaanfii irratti fudhachuu waraana adda bilisummaa Oromoo beeksisees jira. Keessumaan waraana adda bilisummaa Oromoo naannoo bahaa yookiin ammoo Harargee naannoo ana mi'eessoo keessa jiran yeroo hedduu tarkaanfii fudhata garuu dhageettii miidiyaa irraa waan fagaataniif jecham tarkaanfii isaanii karaa miidiyaa hawaasummaa irratti as ba'uu hin dandeenye. Yeroo ammaa kana Oromiyaa Miidiyaan Teknooloojiin gaaraa fi qilee bu'ee yeroo ammaa kana Oromiyaa irratti idila addunyaa irratti kan gabaasaa jiru ammoo yeroo ammaa kana injifannoo aanaa mi'eessooti. Injifannoo aanaa mi'eessoo waan baay'ee nama gammachiisu keessaa ijoollee jajjabduu fi ijoollee hamtuu yeroo ammaa kana achiin as baate hedduu waan nama gammachiisu tarkaanfii gurguddaa keessumaan humna biltsiqinnaa daaraa dhukkee. Keessumaan Harargee bahaa qofaa miti kallattiilee hedduun keessumaan akkuma kanaan jiddu gala biyyattii keessattis waraanni adda bilisummaa Oromoo cimee itti fufee akka jirutu dhagahamaa jira. Keessumaan Wallagga keessatti humni PP yeroo ammaa kana namoota hedduu irraa manoota garaagaraa akka gubaa jirutu dhagahamaa jira. Namoota hedduu keessaa keessumaan namoonni hedduun maqaan isaanii nu bira gahan hedduun isaanis jiraachuu baatan keessumaan nama sadiin tokko kan maqaa isaanii nu gahe. Manneen isaanii kan jalaa gubatanii jechuudha. Namoonni hedduun kan jalaa gubatan namoota keessumaan obboleeyyan sadi bakka tokkotti ajjeestee yeroo ammaa kana biltsiqinnaan waraana adda bilisummaa Oromootu ajjeese jechuun karaa waraana adda bilisummaa Oromoo qabaa akka jirtutu himamaa jira yookiin ammoo dubbatamaa jira jechuudha. Keessumaan waraana adda bilisummaa Oromoo nama nagaa hin ajjeesu nama nagaa irrattis tarkaanfii hin fudhatu eenyullee ka beekuudha jechuudha. Ajandaan keenya itti aansuun ammoo biltsiqinnaa yeroo ammaa kana walloltu irraa kan waan baay'ee dubbannuu fi icciitii biltsiqinnaan ammaa kana irra wallolaa jirtullee kan isiniin gahu ta'a gurraan na caqasa haga xumura sagantaa keenyaatti isiniin jedha. Biltsiqinnaa yeroo ammaa kana keessatti uummanni keenya hedduun keessan yeroo ammaa kana keessatti keessumaan waa'ee biltsiqinnaa kanarratti uummanni keenya waan baay'ee gochaatis jirtan. Harka dhahuu fi yookiin ammoo gaafa biltsiqinnaan uummata keenya darartuu hawaasa keenya bal'aa darartuu keessaan uummanni keenya itti aaraas turre yookiin ammoo biltsiqinnaa kana jibbaatis ture. Hadda ammoo gaafa biltsiqinnaa ofii sababa aangootiif jecha sababa aangootiif jecha keessumaan tiimiin Shimallisiitii fi tiimiin yeroo ammaa kana taayyeedhaan wal qooduudhaan ammaa kana walirratti akka duulaa jiran kan sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanarratti argaa jirru jechuudha. Kanumaafis ammoo uummanni Oromoo baga gammaddan. Gaafa hayyuun keenya Jawaar Mohaammed jechi hayyuun keenya dubbate tokko keessumaanuu kan uummanni keenya yaadachuu qabu. Dindi ilmaan Oromoo ka ilmaan Oromoo yookiin haqa ilmaan Oromoo namni dabse yookiin namni nyaate yoomuu galmas hin gahu bakkas gahu hin danda'u dhugaan Oromoo dhokattis hin dhokattu jechuudhaan kan dubbate. Jawaar Mohaammed jechuun namni irratti inni dubbate keessumaan Alamuu Simee irratti dubbate yookiin waa'ee Alamuu Simee irratti dubbate jechuudha. Kanumaafuu namni haqa Oromoo dabse ammallee yoomuu hin milkaa'u bakka milkiillee hin gahu jechuudha. Kanumaafuu uummanni keenya baga gammadan baga gammadan. Keessumaan namoota hedduu ammaa kana argaatis jira waa'ee ajandaa biltsiqinnaa godhatanii yookiin ammoo akka waan gaariitti gaarii godhanii jedhanii namoonni harka dhaafii jiran. Keessumaan jecha kalee galgala tanaqaa yookiin ammoo Hangaasaan Ibrahim dubbate irratti namni hedduun harka
harka dhayaa jira sagalee hangaasaa sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanarratti babbaasanii darbaatis jiranii jechuudha. Akkuma kanaan Kamaan Buttaa Raayis kan jedhu Kamaal Buttaas yeroo ammaa kanatti keessumaaniyyuu karaa tiimii Shimallisiititti kan duulaa jiran kan argaa jirru keessumaaniyyuu waa'ee Taayee Danda'aa dubbatee fi waa'een ammaa kana jarri kun dubbataa jiran wal fakkaata. Tiimii tokko tiimitti wal qoodanii jiranii jechuudha Bilisiginnaan. Gaafa tiimitti gaarri wal qoodamu uummanni Oromoo kana keessa maal dalagachuu qabu? Atleast nama diina keenya uummanni kunniin diina keenya ni beekna ni beektanii uummanni kun diina keenya diina Oromooti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif uummata keenya irratti duula hamaa kan taasisaa turan jaruma wajjin jallillee kallattii ittiin nyaatan dhabanii waan jiran amma kallattii kanaan dhufanii uummata keenyaan waan gaarii akka nama dalageetti waan gaarii akka godheetti namaaf sabaaf akka assaabaa jiranitti yookiin saba kanaaf akka yaadaa jiranitti dubbatanii yookiin of mi'eessaa jiranii jechuudha. Uummanni keenya waan kana irratti baruu qabdan. Nama dubbii mi'eessee isin dhufe hundaani ammallee yookiin dhiifama gochuuf yookiin ammoo waa'ee isaa jala deemuun baay'ee gaarii miti jedheetiin xiinxalaa akka anaatti jechuudha. Kun ammoo ilaalcha riyaadiiti. Maaliif ilaalcha nama biraa keessa hin seenu? Kun akka ilaalcha kiyyaatti keessumaanuyyuu namni hedduun harka dhahuu fi hin barbaachisu. Wanyaattis wanyaachuu baattes sababni wanyaataa jiraniif yeroo ammaa kana keessatti akkuma beekamutti sababa aangooti. Sababa aangootiif jecha keessumaaniyyuu Shimallis Abdiisaa gaafa caasaa keessumaaniyyuu caffee irratti waan Taayee irratti dalage inni hundi kennaa ni beeknaa jechuudha. Caasaa ofii jajjabeeffatee caasaa ofii addatti qabatee tiimii isaatiin keessumaaniyyuu caffee keessatti dhufee isa filanii gaafa sana mootuyyuu gaafa isa anyway namumattuu hin lakkoofne gaafii isaas ammoo wanti kun hin deemamu jedhanii adeemsi ce'umsaa adeemsi gaafii isaas deemuu didee akkuma beeknutti jechuudha kan waliin yaadannu. Sababni kun gadhee tiimii ijaaratee tiimiidhaan waan kana gochaatis ture jechuudha. Sababni aangoo yookiin namoota Bilisiginnaan ammaa kana keessumanii wal nyaachaa jirtu sababa aangootiif malee Oromoo yaaduu fi mitii jechuudha. Manni Oromoo kana gadi bu'iinsaan beekuu qabdan. Icciitiin kana keessatti keessumaniyyuu icciitiin Bilisiginnaa yeroo ammaa kana keessatti Shimallis Abdiisaa akkuma beekamutti mana ijaarachaa jiraachuun isaa ni beekama. Neezerlaanditti mana akka ijaarachaa jiru quba qabnaa jechuudha. Odeeffannoon kun ammoo tana dura foormeeshinii kan dhugee himee dubbiin ture haqa haa taatu yookiin ammoo kallattii dabalataatiin yookiin ammoo itti dhaggeeffannaa jenneetiin. Kamaal Buttaa yookiin ammoo waan Buttaa ammaa kana akka ol bahee dubbachaa jiru keessumaaniyyuu mana akka ijaarachaa jiru inni illee ragaatti baheetis jira jechuudha. Shimallis Abdiisaa yookiin Taayee Danda'aas ammoo waan kana aangoo waan barbaaduuf yookiin aangoo bakka Shimallisii kana bu'uu waan barbaaduuf sababa kanaaf aangoo sababa dhabeef jecha yookiin ammoo dhageetti sababa dhabeef jecha waan kana gochaa jira jechuudha. Sababa kana ammoo uummanni keenya kunniin waan gaarii nu gootanii godhanii jettanii isaan jalallee akka hin deemne. Namoonni kunniin ammoo maaliif deemaa jiranii waan jettan ammoo akeeka biyyattii tanarratti namni saayikooloojii sammuutiin gaafa yaaduu fuuldura isaatti maaltu dhufuu danda'a maaltu natti dhufuu danda'a waan jedhu tilmaamataa jechuudha. Kanaaf ammoo Taayee Danda'aatiif yookiin ammoo ammaa kana tiimiin Taayee Danda'aa kun maal barbaadaa jiran? Biyyattiin tun karaa nagaatti deemaa jirti. Biyyattiin tun karaa nagaatti waan deemaa jirti. Karaa uummataatti mucucaatanii uummata keessatti hafuu barbaadanii jechuudha ammallee aangoo itti aanuu barbaaduuf jechuudha. Akkuma beekamu Jawaar Mohaammed fa'a gaafa bahanittis akkuma akkamiittu mootummaan ce'umsaa dhaabbachuun isaa hin oolu. Mootummaan ce'umsaa gaafa dhaabbate immoo waan kana keessatti hirmaachuuf karaa uummataatti nama sabaaf yaadu nama mootu sabaa kanaaf cinqamaa ture nama sabaaf kanaaf qabsaa'aa ture fakkaatanii karaa sabaatti deebi'uu barbaadan. Tokko gaafii kana keessatti uummanni keenya xiinxallee of arguu qabaa jechuudha. Warri tiimii Abiyyi yookiin ammoo Abiyyi jechee faarsaa jirtu kun ammaa kana namoonni hedduun keessaanuu namoota hedduu isinii lakkaa'uu hin danda'u. Namoonni hedduun amma kan mucucaataa jiran karaa keessumaaniyyuu qabsoo Oromootti as makamaa jira. Nuti saba qabsoo Oromoo ammaa kana waan tokkoon goonee Jawaar Mohaammed illee haa bu'uu nuti immoo Jawaar Mohaammed jedhamuun isaallee gaarii waan baay'ee akka dubbachaa jiran keessumaaniyyuu warroota paartii Bilisiginnaa deeggaran irraa argaatis jirru jechuudha. Kanaaf ammoo paartiin Bilisiginnaa yeroo ammaa kana maal dalaguuf deemti? Abiyyi Ahmed ammoo maal dalaguuf deemna? Icciitii addaa icciitii ajaa'ibaa tokko immoo qabadheetiin isin dhufee keessumaan gaafa guyyaa afurii Bilisiginnaan nama miliyoona tokko ol kara biyyatti yookiin nama miliyoona tokko ol kara biyyatti galchaa kan jirtu kan dhaga'amaa jiru. Daaspooraa Ameerikaa, Awustiraaliyaa biyyoota garaagaraa keessa jiran nama miliyoona tokko ol kara biyyatti galchaa jiraachuu isaaniitu dhagaa. Galuun isaanii kun ammoo maalidha? Yookiin maal barbaadanii yookiin ajandaa akkamii barbaadaniiti waan kana gochaa jiran kan jedhus asumaan irraa dubbannu ta'a jechuun ajandaan keessumaaniyyuu Bilisiginnaa yeroo ammaa kana nama miliyoona tokko kara biyyaatti daaspooraa biliyoona tokko kara biyyaatti galchaa jiraniif biyyarraa warroonni keessumaaniyyuu akkuma beekamutti imbaasonni garaagaraa biyyoota garaagaraa namoota isaanii achi keessaa baasaa jiran namoota isaanii ammoo achi keessatti akka dafanii yookiin biyyi sun nagaa hin qabdu jechuudhaan karaa biyya sanitti irraa akka biyya ofiitti galan gaafachaa turan ni beekna. Imbaasotiin keessumaaniyyuu Ameerikaa, Kanaadaa fi biyyoonni garaagaraa hedduun Irooppii qabatee biyyoonni hedduun keessumaaniyyuu lammiileen isaanii magaalaa Finfinnee keessa akka bahanii fi yookiin
Itoophiyaa tana keessa akka bahan tana dura labsuu isaanii ni yaadannaa jechuudha. Kanumaan wal qabatee ammootu waan kana jedhanii yeroo ammaa kanatti bilisummaa nama miliyoona tokko biyyi teenya nagaha. Ameerikaa waan kana gootulle biyyi teenya nagaha uummanni keenya kara biyyaatti galaa jira waan jettuufi Abiyyi Ahmad sagantaa qopheessee akka federaalaatti eebbaaf jecha yeroo amma kana keessumaan juntaa mo'anne jechuun sababeeffachuun nama miliyoona tokko kara biyyaatti galchaa jira jechuun nama miliyoona tokko kana keessumaan icciitan kara biyyaa galaa jechuun kan godhachaa jiran hedduutu jira jechuun kanumaafuyyuu ammaa kana waan isin ajaa'ibu ilmaan Oromoo waan baay'ee natti toltan keessa waan murattan haga nagaraa murattanii hin beektani ilmaan Oromoo hedduun keessan baga murattan baga kutannoo hagana argachuun tokkummaa kennaa yookiin ammoo quuqama saba keessaniif qabdaniif keessaa dhabamtan namni tokkollee akka hin jirretti yeroo ammaa kana odeeffannoo ka argataa jiru keessumaan namoota miliyoona kana keessa kara biyyaatti ka deemaa jiru Abashaatu kara biyyaatti galaa jira jechuudha. Abashaatu kara biyyaatti galaa jechuudha. Abashaan kara biyyaatti gala Abiyyi Ahmad waa lama barbaaduuf waan kana gochaa jira. Tokko bisinesiin biyya san irraa bu'ee yookiin ammoo baajanni biyya sanii hin qabdu baajanni biyya san keessatti baajanni dhukkaayee jira jechuudha. Sababa baajanni dhukkaayee jecha Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kana maallaqa kana deeffachuuf daasbooraa kun doolaara qabatee achi galaa doolaara kana ammoo achi keessatti guyyaa 5 guyyaa 6 ka turlee ta'e bisinesi achi keessa yookiin ammoo baajanni achi keessa galu hoteelallee waa hunda takraayee fi ammaa kana kan Abiyyi Ahmad qopheessee sagantaa kanarratti kan dhiyeessu deemu gaafa guyyaa 4 jechuudha. Ji'a tokkoffaa gaafa guyyaa 4 jechuudha. Kanaaf immoo uummanni keenya yeroo ammaa kana bilisummaan kallattii maallaqatti wal qabachuun barbaadaa jirti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya burjaa jawus hin qabdan ajandaa dhufu kanallee tilmaamtanii beekuu qabdanii jechuudha. Ajandaa kana ammoo kan godhaa jiranii mooyadhee yookiin ammoo waraana deemee mooyadhee galee jechuudhaan Abiyyi Ahmad kan qopheessaa jiru jechuudha. Akka federaalaatti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti osoo hin ta'in akka mootummaa federaalaatti qopheeffamee namni miliyoonni tokko kara biyyaatti galaa jira jechuudha. Namni gaafa galu gaafa guyyaa 4 keessumaaniyyuu qophiin kun kan ta'amu jechuudha. Juunii gaafa guyyaa 7 jechuudha. Jullaa gaafa guyyaa 4 jechuudha sagantaan kun kan jiru icciitii keessaan nagahee jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya yeroo ammaa kanatti waan kana hunda ajandaa godhatanii ajandaa kana isin darbuuf deeman ajandaa kana mooyyuu akka qabatanii hin deemne yeroo ammaa kana qabsoo keessatti finiinsa qeerroo waraana adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadha waraana adda bilisummaa Oromoo ammaa kana finiinsee takka takkaan gadi guuraa Habashaa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya xiqqaa guddaan keessa waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun hin dagatinaa isin jedha sagantaan keenya guyyaa hadhaa haga gabaabsee isin xumura sagantaa biraatiin walitti deebina ani kan hanga maatti si wajjin ture obboleessa keessa Riyaad Bashir hanga xumura sagantaa keenya waan hordoftaniif galatooma namni hanga maatiin nuun ta'in maatiin nuutaa OMT jechuun yoo barreessan YouTube channel keenyas ni argattan karaa Facebook keenyaatti Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii jechuun peejii keenya like share gochuus hin dagatinaa isin jenna. Kanaaf ammoo icciitii barbaadan argachuuf ammoo YouTube keenya guyyaa guyyaan akka isin gahu odeeffannoo qabatamaa yookiin odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa keessa jirus keessumaa odeeffannoo bilisummaa irratti kan dalannu subscribe gochuu in dagatinaa isin jala sin cuqaasaa ulfaadha.